Gurbaan naannoo Amaaraa ta'e tokko intala teenya Oromoodhaa biyya Arabaa jirtu kan gola namaa kana keessa jirtu jana dhaqeetiin baatii jahaaf jechuudha. Baatii jahaadhaa wal jana dhaqanii kan biyya galcheedha. Jaalala onlaayinii kanaati kana qabu jechuudha. Wanni nama ajaa'ibu jechuudha. Gurbaan kuni gaafa ishee biyya Arabarraa dhuftu Finfinnee keessatti mana kiraa qabatee achi keessatti halkan akkuma beekamu xayyaaraan akkaataa itti muratee kalkasii galchuu jira ka ganamsi galchuu jira isheen illee ka halkan galchuudhaan galte erga mana geesse boodatti waan isiin qabdurraa saamatee waan isiin irraa qabdu duraayyuu baatii jarraa nyaataa ture kasiin biyya namaati wali qabattee galteeni irraa fudhatee ajjeesee balbalatti qullufee biraa deemee warri dallaa sanii yookiin warri mana itti kireesse guyyaa torbaadhaaf reefii yookiin torbee tokkodhaaf mana keessa kan turedha. A'uudhu billah. Gaafa akka ilmi namaa kun akka jiru kana hin bareedu akka yeroo jiru kana foolii hin qabne kana gaafa du'e ilmi namaa kun foolii qaba. Gaafa fooliin yookiin ajaan reeffa sanii alatti bu'u intala keenya Oromoo kana poolisa itti waamaniitiin ka poolisiin qoratee yogguma cabsanii seenan intalli durbaa achi keessa duutee kan jirtudha. Gurbaan kuni akka dubbatamaa jirutti gaafa mana kireeffatus waraqaa eenyummaatiin yookiin mattaawoqa isa jedhasan hin qabu hin baafadha osoo jedhu akkanuma warra dallaati walii galeetiin kan kireeffate carraa inni qabamullee hin jiru jechuudha. Namni tokko eenyummaa isaa osoo hin beekne karaa poolisiidhaan qabamuu hin danda'u tilmaamaan qabamuu hin danda'amu. Haa ta'u malee abbaan haqaa abbaan dhugaa rabbiin abbaa dhugaa bira jira abbaa miskiinaa bira jira. Gurbaan kun amma dura kiraa manaa irratti karaa baankiidhaan kan maallaqa galchee fi kallattii saniidhaan qoratamee gurbaan harka poolisaa yookiin harka seeraa jala oolee jira jechuudha. Osoo yeroo sanii maallaqa san kallattii saniin galchuu baate innillee qoratamee yookiin barbaadamee karaa seeraa jala hin oolu dhugaan muca'uu keenya achuma balaa jechuudha. Wanni ajaa'ibu ijoollee xinnii shamarraniiti. Ani ijoolleen xinnii shamarranii tuni maaliif akkana akka gowwomtuun beeku dhugaa rabbi. Nama tokko waanummaa isaa hin beekne namummaa isaa hin beekne jaalala onlaayiniidhaaf jecha warra isaa kan hin beekne biyya isaa kan hin beekne kana keessa gurbaa Amaaraadha. Intalli teenya intala Oromooti. Uummata bineensa osoo jiru si qala osoo jiru si nyaata osoo jiru si awwaalan kan amananii janajjananii itti bu'uun yakka guddaadha. Akka kiyyatti jechuudha. Anamma gurbaan hin balleessine dhugaa rabbi. Isi balleesse jechuu isiitu lubbuu ofii irra murteesse. Isitu akka haqni isii lafatti jige akka dhiiga saree ta'u godhe jechuudha. Maaliidhaaf nama tokkoon osoo hin beekne halkaniidhaa guyyaa wal janajjanaa dhaqanii waan meeqa dhaqanii sadarkaa ijoollee keenya shamarranii lakka kiiloo gadi ofiin buusinaa. Lakka yooma kiiloo of qabne yooma wallaahi yooma kiiloo of qabne irra bareena lakka ijoollee keenya shamarranii lakka ofuma harkuma keessanii ofiin salphisinaa. Harkuma keenya akka ofiin salphine dhugaa rabbi. Mee walirraa waa haa barannu. Rakkoon keenya guddaan walirraa waa barachuu dhabu sadarkaa kanaan dhugaa jechuudha. Walirraa waa hubannu, walirraa waa barumsa hin fudhannu. Akkuma farda gaarii garumnu ajajan deemna jechuudha. Lakka ijoolleen kun wanni kun gaariidha miti. Akkamitti intalli takka namummaa nama tokko osoo hin beekne oluma kaatee janajjantee maatii si dhoksitee itti gadi buuti. Inni waan maal ta'eef? Agfii osoo ta'e barbee agfii osoo si nyaatanillee si miidhanillee si daranillee maatii kan kuni si gahuun jiru abadan sahii si hifatanii ilmi namaa kun nama hifata ilmi namaa kun isaan irraa dhalattee midhatiin ka ofii harka keetiin dhalte yookiin qaama keetiin dhalte yuuti hifata jechuun ilmi namaa kun uumamattuyyuu amala wal huffuu takka yookiin amala wal hiffachuu takka qaba jechuudha. Akkuma isaa si hifata sanitti akkuma isaa si huffas sanittuyyuu maatii kan keessii hoyyaa abadan. Alagaa eenyuun caalchifattee asii janajjanaa dhattee itti gadi buutee lubbuu kan kee dhabdame. Mee ammaati dhabni inni kalaas mana hidhaa keessa jiraatu gadi 25 itti murteeffame achi boodan baa jechuudha. Achi asittuu yubuu danda'a yoo sirni mootummaa kun jijjiirame. Kanaaf ijoollee teenya fedhinnaa yeroodhaaf jettanii waan hin taane hin murteessina. Fedhinnaa yeroodhaa dhugaa rabbi hanga ati jirtu murtee hin taane sirra murteessi yaa obboleettiiti.
yaa obboleettii an dogongore dirqama na wajjin hin dogongorin billaa aleek an dogongoreedhaaf dirqama takka na wajjin hin dogongorre ani viidiyoo kee dhiira agarsiisee ati dirqama kan wajjin hin agarsiifne billaa aleek wan asii dhaabu jechuudha wallaahi ati dogongorteef dirqama si hojii akkan dogongorre walirraa waa haa barannu walirraa mee waa haa barannu kinoo maqaan keenya hin tolu bakka hundattuu ijoollee shamara dubara ijoollee arabaa nuun jedhan bakka hundattuu iyyuu xiqqaa guddaa wanuma keenya dubbata lakka ijoollee keenya mana arabaa ufaa qusannu lakka ufaa qusannu dirqama ati dogongorteef as hojii akkan dogongorre dirqama dogongore as akkan hojiin hin dogongorre viidiyoon kee ala hoo jirati dirqama kan kee akka ala hin jiraan asaasa sadarkama viidiyoo wali erguutu iyyuu maaliif gama dubbii viidiyoo tunillee jabaattee jirti dhugaa rabbi namni akka sirnaati eedu namni ati bakka guddaati eedu gaddee beekinu akkana dalaga isheen nama hin beekne diina akkanatti lima oromoo gaciibse akka ra'eeti akka hoolaati gurra'aa jiru jante lubbuu sirra dhabdee cu'aa lakka ummata keenya lakka walaa qusannu wal qusanni yoo uf qusanni yoo ofii taane namaaf taana dhugaa rabbi yoo ofiif taane namaaf taana ati jalqaba nama uf ta'uudha namaaf ta'uun duratti lakka warri waa jana waa addaan baafadha jananuun keessan kallattii malee akka hin baane kallattii ala miizanaa ala akka hin baane kan lubbuu keessan irra murteessu akka hin taane ka qaama keessa ala baasu akka hin taane jaalattanis jaalannaanin kallattii amantii keetiin kallattii aadaa keetiin deemi wal fuudhiin itti heerumiin hindi lataanaan jalaa hafi dhugaa rabbi jalaa hafi wanni ati sadarkaa lubbuu ittiin baatu geette wanni ati sadarkaa maallaqa kee itti saamamtu geette wanni ati sadarkaa qaama kan kee awuraa kan kee wanni silaa rabbiin dhoksee bakka dhoksaatiin nuuf kenne kan gabbaastee miidiyaa irra gurgurtuuf hin jiru lakka wanni kuni dhugaa rabbi wanni miidiyaa kun ani aadaa natti fakkaatee yu keessaa fi uummata keenya wassaaxiin wal baasuu keessa ijoollee shamarran biyya arabaa jedhanii diqqaa guddaa wannuma keenya dubbata akkam taanamee akkam eessadhan dhugaa rabbi anatu uf hin qabne situ uf hin qabne anatu uf sattarre situ uf sattarre anatu alagaa jana ana baangaalee jira deema ana paakistaanii biraa mudhata ana amaaraa biraa mudhata ana qaama kiyya ala baase ana qarshiidhaan nyaatama ana dhaanama anatu caccaba alagaan manunaa jedhu ormi manunaa jedhu dhugaa qabanqa akkaataa isaa itti nu eegasanii olitti waan fukkisaa dalannee ol baasaa jirra waan ta'eef akkaataa uumman itti nu eegu alatti daangaa cabsinee ol baa jirra waan taaneef kanaaf ijoollee keenyaan gabaabumatti wanni isiniin jedhu bakkuma argitan hin dhaabbatina bakka isiniin malu malee bakka miizana keessaniidhaan wal fakkaatu malee hin dhaabbatina obboleetii tiyyaati dhiira ambaa alagaa janjanti lubbuu itti dhabu sun miizana kan keetiin miti bakka siin maluu miti alagaa janjantii osoo jaarsa namaa taatu jaartii namaa taatu janjante viidiyoo kee nama ergu sun miizana kan keetiin waasi madaaluu miti madaalli kan kee ala hin dhaabbatin dhaamsa kiyya saakiraatii hoosni balleesse dhiifamaa nagat